Hello, akkam jirtu hordoftoota keenya. Har'ammoo yeroo darbee akkamittiin assembly drawing irratti SolidWorks fayyadamnee assembly gochuu akka dandeenyu part drawing fi assembly drawing irratti ibsaa turreerra. Har'ammoo assembly keessatti assembly waadamu waa'ee meetii akkamittiin meet akka gochuu qabnu ilaalleerra. Meetii booda kan jiru assembly keessa maaliin assembly ta'a? Partiin lamaa fi lamaa ol maaliin assemble ta'a kan jedhamu beekamaadha. Fakkeenyaaf bolting the nut yookiin immoo waan akka bilooniitiin fi yookiin immoo welding kan jedhamu biyyadaadhaan join gochuu dandeenya yookiin wal qabsiisuu dandeenya. Kanaafuu assembly drawing keessatti maaliin wal qabata kan jedhamu SolidWorks keessatti beekamaadha. Kanaaf har'a wanti nuti irratti discuss goonu assembly drawing keessatti akkamittiin partiin welding drawing akkamittiin hojjechuu dandeenya, welding akkamittiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu, welding yookiin biyyada fayyadamnee akkamittiin assembly gochuu dandeenya kan jedhu irratti discuss goona jechuudha. Fakkeenyaaf kan nuti irra wajjin ilaallu drawing kana akkamittiin hojjetama. Fakkeenyaaf asii ol meeqadha yoo jettanii asii ol dheerinni yookiin heightiin objectii kana plate lamatu itti fayyadamee jira. Plate base plate asirrattis vertical fi horizontal plate kanatu itti fayyadamee jira. Yaan partii kana maaliin hojjechuu dandeenya kan jedhuu fi almost boksiidhaan hojjechuu dandeenya, laayiniidhaan hojjechuu dandeenya. Assembly erga goonee akkam ta'a kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf iyyuu SolidWorks keenya banannee jeen akkuma kana durannee maal goona assembly kan jedhu yookiin window yookiin foddaa assembly jedhu kana click irratti goonee okay na kana booda kan inni hubanu assembly foddaa assembly partii kan ittiin irratti assembly goonudha jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma kana dura ibsaa turre assembly haguun amma assembly waan nu bakki kun dialog box mun kan ofirratti ibsine yeroo darbe then browse ne partii select gochuu akka dandeenyu. Fakkeenyaaf asirratti partii kana assembly gochuu barbaadnu ta'e W1 partii ettu kana okay ne plateedha, base plateedha as fidanna. Then kana booda as dhufnee maal jenna as waa dhufnu assembly irratti assembly kan jettu kana irratti maal kan filannu ishee kana filannaa jechuudha. Maal jetti insert component kan jettu kana insert component select jennee then asiti browse jechuudha. Browse waan nu browse kana waa filannu partii 2 yookiin immoo W2 itti kan seeftateertu kana fidanna. Kana booda amma kan nuti sirriitti irratti understand gochuu qabnu objectiin keenya lamaan kun saayiziin isaa objectii ta'uu wal qixxeemti yookiin immoo kallattiin isaa wal qixxeemti. Yeroo kana maal goona kana rotate goona jechuudha. Asirratti rotatees akkamittiin akka gochuu dandeenyu fakkeenyaaf kun top irratti hojjetame kun immoo front irratti hojjetame then dheerinni isaa asiin kan turuu qabu ture asiin dalgaan nu dhufeera. Kanaaf yeroo akkasii drawing isaa sirreeffachuu dandeenya. Garuu gara drawing sirreessuutti yoo dhannu ta'e asumatti rotate goone karaa barbaanne x irratti y irratti gara barbaannetti rotate gochuu dandeenya. Kanaaf asirratti assembly marra kana dhuftanii simbolitti kana argattu. Simbolittiin kun assembly feature jedhamti. As keessa wantoota baay'eetu jira. So ishee kana irra dhuftee ilaaltanii move component kan jettu jirti. Move component kan jettu keessaati kun yoo kallattiidhaan click asirratti goone move gochuudha. Then ishee kan xiyya kana irra dhufnee maal jenna rotate kan jettu filannaa jechuudha. Rotate kam kana rotate goona. Kanaaf akkamittiin rotate goona. Then akka inni gara barbaannetti rotate goona. Kana booda akkasitti directionii kanaan taa'enna. Then asiinis as goona. Then akka kanatti akka inni taa'u goona. Kana booda maal kan barbaadnu edge kanaan akka itti akka inni assembly ta'uudha. Then akkuma kana dura discuss goone meetenna partii kam filanna partii kam feesii kam kan jedhu meet argannee ishee kana feesii kana akka inni akkuma jirutti assembly ta'uu barbaanna waan ta'eef feesii kana filannee then ammas objectii kam irratti feesii kana irratti akka inni assembly ta'uu barbaanna jechuudha. So kanaaf amma kun okay ne fudhanneetu amma immoo wanti nuti barbaannu
eessatti assemblaa ta'u fakkeenyaaf dheerinni isaa amma haala kanaan meetteera amma nuti this point fi pointii kana distaansii isaa murteessina amma akkas waan nuti hennu dhaqee caafii isheerra dhaabateera then isheen kun jechuun meetii keessatti maalitti distance amma irraa fagaate distance meeqaan kan jedhu fakkeenyaaf gara gidduutti dhufu jenne fakkeenyaaf 75 tuqaa 2.5 yoo jenne enter yoo jenne then amma akkana ta'e kan inni akkana ta'ee fi asii waan hin jijjiirre qabna then maal jenna miilimeetiriin jenna kanaafuu millimeter waan hin jennee fi escape na then meetii keenya dhiisna meetii isa duraa fudhanneerra kanaaf amma guutuu no okay yeroo kana akkuma maal gochuu dandeenya meetiin meet akkuma manne then this edge with this edge okay amma this edge with this edge maal jenna parallel okay pointii kanaa fi pointii kanatti click goone laayinii kanarratti click goone okay amma distaansiin edge kanarraa hanga edge kanaatti deemuu akkamaa ta'u kan jedhu amma ne kana fi laayinii kana distance meeqaan 75.5 enter then bakka nuti barbaannetti assemble ta'eera jechuudha kana booda okay then shape kanaan assembly manuutti dura beennu assembly gooneerra amma gaa maal kan nuti barbaannu irraa baay'inaanii welding akkamittiin fayyadamuu dandeenya then as dhufne assembly irratti assembly feature kan jettu kana assembly feature kan jettu kana then as keessa baay'ee ture whole series whole wizard simple whole extruded cut extruded warra kana hunda isaanii ilaalla gara fuulduraatti arra welding qofa waan barbaaduu fi welding bead kan jedhu filan welding bead so asirratti welding passing keenya ishee kanaa ta'u kana booda asirratti meeqaan welding beading keenya size isaa meeqaa ta'u 10 inni irra 10 almost 10 ergenne ishee kanarra dhufne welding akkasina then okay waannu okay now then welding beading keenya asirratti nuuf mul'ateera jechuudha kanaaf asirratti simboolii kana edit gochuu dandeenya yeroo hunda ishee kana digatiina welding waa fayyadamtan beading isaa kan mul'atu barbaadan kan ittiin ishee kanarratti click waatan yookiin hin bada yookiin hin mul'ata jechuudha warri kun pleenii faa kantu reference line pleenii faa akka fayyadamnu as keessaati ishee kana jechuun ishee kanarratti click gootan yoo jiraate hin bada yookiin immoo hin mul'ata jechuudha kanaafuu welding symboliin keenya welding beading keenya kan mul'atu ishee kanarratti click goona kana booda asirratti dhufne kana maal gochuu dandeenya edit gochuu dandeenya right click irratti gootanii wantoota asirra jiran ISO standardiidha hunda isaa fakkeenyaa fi welding symboliin kan maalee ta'u asirratti kan fileetiidha almost kan fileetiidha okay na fileetii ta'uu kan ni qabu karaa lama ammoo karaa tokko akka ta'uu danda'u fiildii dhawatee fiildii weldingii dhawatee akkas goona asittis welding symbol but welding seedu kana fileetenna okay ne edit gochuu dandeenya simbolota akkasitti welding simbolii yookiin immoo welding symboliin keenya waan akkamii akka ta'u ISO ta'uusaa agarsiisuu dandeenya jechuudha kana booda akkamittiin save gochuu dandeenya fakkeenyaaf kun save kan ta'uu danda'u akka barbaanne save gochuu dandeenya kana save innee as waa dhufnu
PDF'dhaan seef akka hin ta'u barbaanne bakka kana dhufnee warra kana keessaa ishee kana keessaa filannaa extensionii kana keessaati PDF kan jedhu irra godhannee asirratti welding symbol welding joint jennee then amma bakka mitti bakka nuti dura filachaa turreetti dhaqee save nu godha jechuudha. Kanaafuu PDF'dhaan save nu godha. PDF'dhaan save gochuu fi gochuu baachuu isaa deemnee ilaalla. Kanaaf akkanatti okay. Maqaasaa kan dura jirudha welding 3 save yoonne almost save ta'ee jechuudha. Kanaaf amma deemnee iddootti save goonee ilaalle bakka save goonee deemnee ilaalle SolidWorks keessatti welding joint kunoo save ta'eera jechuudha. Kanaafuu haala kanaan save ta'eera. Nagaan naa tura yoo isin tole share like gochuu hin dagatinaa. Miseensa keenya ta'a. Kanaafuu yeroo itti aanutti immoo argitu nagaan tura.